Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa naguma akkam nagaa jirtu. Nagaa naguma akkam nagaa jirtu. Obboleeyyan Islaamaa ikwaanii fillaahi Ramadaanas baafnee galata Ilaahii faaruun keeti Rabbii alhamdulillaahi faaruun keeti Rabbii alhamdulillaahi. Waa xiqqoo dubbadhamee waa'ee shamaraa dhiifama naa godhaa. Isin warri dhiiraa shamara yoon jedhu isaan keessan jira. Shamara yoo jedhu anis isaan keessa jira. Jiraanaaf jirtanii jarri shamarranii keessattuu isin baanaa barattoonni diinii jiruu biyya hambaa obsaan dabarfachaa rakkoo fi yaaddoo ishee hunda dhandhamachaa obsa qabaattanii diinii barattanii isin haa milkeessu Haaliqni keessanii isin haa milkeessu Haaliqni keessanii. Garii walitti qabee maqaa nu balleessaa. Jabaadhaa shamarran biyya Arabaa keessa. Jabaadhaa shamarran biyya hambaa keessa. Shamarran biyya Arabaa jedhanii nutti moggaasanillee biyya Arabaa teenna miti dalagaaf dhufne malee. Biyya Arabaa teenna miti dalagaaf dhufne malee. Shamarran gaggaariin isiin kaayoo qabdu biyyaa bahee jettee ofii hin dagattu. Biyyaa bahee jettee ofii hin dagattu. Shamarran gaggaariin sooshaal miidiyaallee yooma fayyadamte rakkataa gargaarti guruppii ijaarte. Barakaa godhattu wanni isiin xaarte. Barakaa godhattu wanni isiin xaarte. Kana qofaa miti masgiidas ijaarti maatillee gargaaraa rabbirra kaayatti amrii isii maraa rabbirra kaayatti amrii isii maraa. Oktii tiyya qaalii tan khayrii dalaguu jaalattu rabbiin isii haa tiisu bakka ati jirtu rabbiin si haa tiisu bakka ati jirtutti. Ati hooyaa faatee tan kararraa mayxee maal khayrii shariin gootu eega feesbuuka banatte. Gaafa biyyaa baatu yookaan kaayoo qabda amma as baatee laayifii waraabda halkanii fi guyyaa siyaasa dubbatta halkanii fi guyyaa siyaasa dubbatta. Beekumsa itti qabdaa waan siyaasaa dubbattuuf feesbuuka banattee gandummaan nama addaan baaftuuf lakkii dhiisi oktii dubbiin tun hin taatu lakkii dhiisi oktii dubbiin tun hin taatu. Isin hooyaa warra piraakii hojjettanii piraakii jechuun afaan kenna miti. Waa saalfachuu dhabuu yaa rabbi nuu didi. Waa saalfachuu dhabuu yaa rabbi nuu didi. Warri piraakii jedhee walii gad utaale irra caalaan isaanii warra bultii ijaare. Namoonuma argaa yoo yuutuubii ilaale. Namoonuma argaa yoo yuutuubii ilaale. Yaa tan bultii ijaartee taate haadha manaa maa of xiqqeessita maal taate namana maa of xiqqeessita maal taate namana. Piraakiidha jettee laayifii irratti waan fokkattuu hojjettee safuu fi aadaa Oromoo eessumatti gattee safuuf aadaa Oromoo mee eessumatti gattee. Lakki sirriin jirtu karaa irraa mayxe akkanaan itti fufnaan oktii ati baddee rabbi si haa qajeelchu ka waan hundaa laaffisu rabbiin si haa qajeelchu ka waan hundaa laaffisu. Oktii tiyya qaalii baddu jedhee sirraa hin laalu addunyaan gabaabdudha namoo irratti waaru addunyaan gabaabdu namoo irratti waaru. Koottu as deebi'i karaan badinii mallaqaaf jettee safuuteen hin gatinii islaamummaa qabda amantii bareeddu jabaadhuun dagatiin akka akiraa heddu jabaadhuun dagatiin akka akiraa heddu. Khayrii dalaguun fuulduratti deemi addunyaa waliin karaa khayrii dalagatuun fuulduratti deemi addunyaa waliin karaa gaarii irratti si gargaara rabbiin karaa gaarii irratti si gargaara rabbiin. Yaa obboleeyyan kiyya hundi ilmaan ayyaa nu haa qajeelchu qajeelcha rabbii kiyya nu haa qajeelchu qajeelcha rabbii kiyya. Jabaadhaa ikwaanii ani isin jaaladha du'aayi naaf godhamee rabbiin naaf kadhaa ajab baay'ee qabamee rabbi naaf kadhaa. Yaada kiyyallee asumarratti geesse natti fakkaannaniin gattaa'ee barreesse dhiifama naa godhaa wanta an balleesse. Baay hamziyya binti Islaam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa naguma akkam nagaa jirtu. Nagaa naguma akkam nagaa jirtu. Obboleeyyan Islaamaa ikwaanii fillaahi Ramadaanas baafnee galata Ilaahii faaruun keeti Rabbii alhamdulillaahi faaruun keeti Rabbii alhamdulillaahi.